Ashama akkam jirtu hordoftoonni maatiiwwan chaanalii Oro Hope hundi keessan iyyuu baga nagaa taatan isin jecha akkuma baratamii haaraan tanis barnoota ajaa'ibaati. Egaa akka irraa baratan abdiin qaba jechuudha. Innis maali yoo naan jettan barnoonni kun YouTube chaanalii keenya irratti appiyoota nu barbaachisan isiniif qabadheen dhufee jira jechuudha. Appilikeeshinoota barbaachisoo ta'an jechuudha. YouTube chaanalii keenya kafaaluu ta'ee viidiyoo keenya ittiin sirreeffachuuf akkasumas thumbnailii gara ittiin sirreeffachuuf kan nu fayyadanidha. Jechuun fakkeenyaaf kan akka Power Directory jechuudha. Innis kan biraatis kan akka Lumi fa'a jechuudha. Lumi fi akkasumas Lumi fi Pixlab fi Akkamii Mastery jechuudha. Power Directory Akkamii Mastery fi Lumi fi Pixlab fa'a jechuudha. Viidiyoo akka barbaadetti edit gochuu ni dandeenya jechuudha. Hanga danda'ameen tokko irraa xiqqeetiin isinittiin kan argisiisu ta'a jechuudha. Hordoftoota kiyya dura irratti Akkamii Mastery irraa eegallaa jechuudha. Akkamii Mastery keessa inni too akkaataa itti wanta tokkotti sirreeffatan isinitti irraa isiniif tuttuqaa jechuudha. Isin ammoo kan irraa hafe seentanii too ittiin edit gootaniitiin ilaaluu ni dandeessu jechuudha hordoftoota kiyya. Kunoo keessa isin argisiisa. Kunoo boota kanatti jechuudha. Akkamii Mastery dura irratti akkanatti nuuf fida. Akkuma argitan jechuudha boota kanatti mallattoo pilaasiitu jira. Mallattoo pilaasiiti Akkamii Mastery kiyya kan biraa waan ta'eef isin ammoo kan biraatiin yookaan kalarii diimaa tokko yoo ta'e akkanatti isiniif fiduu baachuu danda'a. Iddoo pilaas kan jettu kana tuqxu jechuudha. Sanbooda MPT project kan jettu kana al takkaaf cuqaastu akkanatti keessatti isin baasa jechuudha hordoftoota keenya. Keessa kanatti duwwaadha moomaan jiran waan ta'eef kunoo boota kanniin jechuudha. Kunoo kan xiyyoota irratti isiniif godhe kanniin xiyyoota irratti isiniif godhe layer kan jedhuu fi voice kan jedhu akkasumas audio kan jedhu akkasumas media browser kan jedhu kunniin wantoota hedduu nu fayyada jechuudha. Innis media browser keessa viidiyoo finnee jechuudha. Viidiyoo barbaanne tokko finneetoo viidiyoo barbaanne tokko asitti fiduu ni dandeenya jechuudha hordoftoota keenya. Viidiyoo finneetoo asirratti edit gochuu ni dandeenya. Viidiyoo tokko fideetiin isinitti argisiisa jechuudha. Egaa kunoo viidiyoo kana fidannee jira jechuudha. Viidiyoo dinqisaa dabala yeroo dhiyootti dalagee jirudha. Ani akkuma tasaa ta'e irratti isiniif akkaataatti isinitti argisiisuuf jechuudha. Innis viidiyoo kana akkaataa editiitti goonuu jechuudha. Akkaataa irraa murree irraa gannu akkasumas jidduu bitaa ta'uu akkasumas dalgee irraa gara akkaataa itti murruu isinitti argisiisa. Innis maalidha? Viidiyoo maal takkaaf gattu kuna jechuudha. Asii achi fakkeenyaaf gara gurraacha kana intro isaa yookaan intro kana muree irraa gatuuf boota iddoo maqisii kana jechuudha. Kunoo boota kana tuqaastu. Sanbooda akkanatti sadiin isiniif fida. Walakkaa keessaa mureedha. Dagalee garasiitii an fakkeenyaaf dagalee garasii tuqee dagalee garasii irraa gateera jechuudha. Kan gara naannoo ta'e akkanatti irraa gattu akkana siqxanii fakkeenyaaf amma akkana gateera muka garana dhiqishuu itti bicanaa fi deebuuf ammoo boota kunoo ani mallattoo irratti isiniif godhe kana jechuudha. Garan boota kana tuqxanii too viidiyoo duraan wanta dagattanii yookaan tasaasoftan irra deebittanii boota tuqxan isin deebuu danda'a jechuudha. Salphumatti wantoota baay'ee faayidaa fakkeenyaaf ammoo viidiyoo biraallee finnee boota layer kan jedhu kana keessinne boota miidiyaa kan jedhu kana keessinne viidiyoo biraallee afoo kanatti dabaluu dandeenya. Inni biraa ammoo akkasumas boota kanatti muuziqii garaagaraa itti galchuudhaaf jechuudha. Bakka kanatti kan nu fayyadu muuziqii finneeti al takkaaf irra cuqaasnee kan barbaanne kan gattuqne iddoo kana akkasitti irra galchuu ni dandeenya jechuudha. Isas akkanas bunnee boota barbaannetti irra harka barbaanne akkana ol oofne boota iddoo maqisii kana tuqne akkasumatti akkuma kaaniitti irra ganna jechuudha. Kan biraa faayidaan Akkamii Mastery hedduudha. Amma lakkoofnee finnu waan ta'eef yeroo biraas kan waliin barannu ta'a. Ammas akkaataa itti keessa muuziqii irratti galchatan isinitti argisiiseera. Kaaniif isin itti ilaala. An keessaa baay'ee kan biraa isinitti argisiisa. Innis kan Pixlabidha. Keessa seenee immoo kan biraa Pixlab biraa hodhufne ammoo Pixlab keessa akkanatti nu seensa jechuudha. Pixlabiin as keessatti thumbnailii barbaanne hojjetachuu ni dandeenya. Thumbnailii fuuldura viidiyoo keenyaaf ta'u dalagachuudhaaf iddoo gubbaa tuqaa sadii kana al takkaaf tuqaasna jechuudha.
eega cuqaasni kan shanaffaa irratti jiru image size kan jedhu altaqaaf cuqaasna san booda custom kan jedhu kana keessa seenneetu asitti thumbnail akkasumas query profile picture fi Facebook cover art fa'aatu jira jechuudha. Ammoo thumbnail waan barbaadnuu fi shanaffaa kan jiru kana altaqaaf cuqaasni yookiin wona size isaa jechuun dalgee fi maaliin isaa size thumbnail irratti nu jijjiiramee jira. Kana barbaadne delete irraa gooneetu gallery fidanii asirra gooneetu kan barbaadne delete gochuu dandeenya. An fakkeenyaaf tokko fidee isin kunuun fidee jira jechuudha. Kana isin fidee jira isinitti argisiisumaa fi egaa gallery kana barbaadne finneetu irratti wanta gochuu dandeenya. Kan biraa wantoota hedduuf fayyada jechuudha. Loomii pixelaabiin tuni fakkeenyaaf amma fotoon nama kana oduun isaa adii ta'e jechuudha. Irraa muruu dandeenya salphumatti akka barbaannetti irraa muruu dandeenya. Garuu amma akkaataa tekstii garagaraatti barreeffatanii isinitti kan argisiisu ta'a waan ta'eef tekstii asirratti add gochuu ni dandeenya. Tekstii barbaanne akka barbaannetti jechuudha. Akka fedha keessaniitti barreessuu ni dandeessu. Hundaayyuu irraa isiniif tuqe malee hojiin isaanii asii miti jechuudha. Baay'ee isin barbaachisti. Fakkeenyaaf tekstii garagaraa asirra barreessuu ni dandeessu. Foontii garagaraas add gootanii jechuudha asirratti. Akkuma yoo dheedheen jechuudha. Fakkeenyuma malee ani barreeffama barreessuuf barbaadeeti miti. Fakkeenyuma akkanaa yoo jedheeni san booda saayizii kana xiqqeesse akkam barbaadeetti jechuudha. Xiqqeesse kanneen illee ofii kalarii barbaade kalarii hedduu jira saayizii akkasumas wantoota filachuu dandeenye hedduu jira sirra waan ta'eef akkaataa barbaadanii filattanii ta'u isinis irra gaachuu ni dandeessu jechuudha. Keessantanii walaaltan naasini ta'a. Akkasumatti waan ta'eef kaawwanamoo kan yeroo biraa isinitti argisiisu ta'a. Egaa warroonni reefuu gara chaanalii kiyyaa dhuftan chaanala koo subscribe godhaa. Barnoota hedduu sirraa argadhaa. Chaanala koo subscribe like share gochuu akka hin dagannee isin jaaladhaa isin kabajaa. Hanga barnoota biraatti walitti deebinutti nagaan tura.